waa'ee mawlidaa ilaalchisee dhaloota nabiyyi jedhanii guyyaa waggaa keessaa guyyaa tokko kabajuu kanarratti inshaallah nasihaa gabaabduu amma rabbina laaffisee dabarsuu barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فاروني قاوم هندرتي كالربيتي وندو قادان قبرمو كنهقان قبرمو الله ملنجرو نبي محمد عليه الصلاة والسلام ارقما خبجما jala deemamuu qabuu, dhagaamuu qabuu, jaallatamuu qabuu, salawaanni illee irratti buufamuu qabuudha. Rabbiin filatee nabiyyi kana nuuf kenne faaruun dhuma hin qabne, lakkoofsa hin qabne kan Rabbii ol ta'eeti. Egaa obboleewwan kiyya wanni nuti beekuu qabnu nuti Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam lubbuu keenyarra waa hundarra jaallachuu qabna. Waa hundarra jaallachuu qabna. Wanni ruuhiin namaa ittiin fayyaa taatu, qaamni namaa, qalbiin namaa wanni isin ittiin jiraattu wahyiidhaani, waan Rabbiin samiidhaa, murtee Rabbiin samiidhaa gadi nuu kenneen jiraanna. murteen kun immoo harka Nabi Muhammad irraan alayhi salatu wassalaam kallattii isaaniitiin Rabbiin ummataan ga'e. Kanaaf Nabi Muhammad jaallatamuu qabuu, kabajamuu illee qabuu, waa hunda dura, eenyuun dura, ilmaan ofii dura, haadha manaa, abbaa haadha, abbaa fedhe ta'uu hundarra jaallatamuu qabu. Garuu yeroo kana jennu immoo darajaa Rabbii isaaniin kennine olitti immoo ol isaan baasuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf yaa ergamaa koo naa birmadhu yoo jenne inni kun hin ta'u. Maaliif hin taane? Inni naa birmadhu jedhamuun inni namaa birmatu Allaahii malee hin jiru. Allaahii malee hin jiru. Kan kadhatamuu qabu Allaahiidha. Kan waa irra barbaadamu Allaahiidha. Nabi Muhammad immoo alayhi salaatu wassalaam ergaa Rabbii nuun gaaniiru. Qur'aanaaf hadiisa nuun gaaniiru. Rabbiin kallattii isaaniitiin nuun ga'ee jira. Kanaafuu jennaan jaalala ergamaa akka nabiyyummaa isaaniitti isaan jaallatamuu qabu. Garuu darajaa nabiyyummaadhaa olitti isaanii kennuun immoo hin barbaachisu jechuudha. Yeroo kana jennu gaa fakkeenyaaf ummatuma muslimaarraa waggaa keessatti yeroo tokko ihtifaala godhanii, walgayii godhanii, achirratti diggisa garaagaraa qopheessanii ummata affeeranii nyaanni kunis nyaatamee salawaannis ergamaa irratti buufamee alayhi salaatu wassalaam waan jedhamutu jira. Salawaata ergamaa irratti buusuun yeroo hundayyuu barbaachisaadha. Miskiina nyaachisuu yoo ta'es baay'ee barbaachisaadha. Shari'aatitti nu ajaje. Kana wal dhowwuu miti. Garuu akkaataan jarritti deemaa jiran kun immoo akkaataa Qur'aanni nu ajajee miti. Akkaataa Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam itti nu ajajee miti. Walgeettii diiniidha jedhanii laamma mawlida Nabiyyi alayhi salaatu wassalaam dhaloota isaanii kabajna jedhamee walgeettiin kun godhamee haalli mijeeffamee wal ga'uun kun diiniidha jedhanii hojjetaa jiru. Islaminaadha jedhanii hojjetaa jiru. Aadaadha jedhanii miti. Fakkeenyaaf
akkuma jiraattu jechuu kooti. Diinii jedhamee hojjetamaa jira. Diinii jedhamee wanni hojjetamu kun immoo waan shari'aarraa waan nu ga'e malee akka inni ittiin dhufe malee hin danda'amu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo hajjatul wadaa'iin ergamaadhaa dirree Arafaarra jiranuu guyyaa Jum'aadhaa ayata wayii ergamaa irratti buuse. Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakum al-islaama diina. Ayata kanayyi Rabbiin Nabi Muhammad irratti buuse alayhi salaatu wassalaam. Har'a diinii isinii guuteen jira. Qananii kan koo isinii irratti guuteen jira. Islaaminaa isinii jaalladheen jira jedhee Rabbiin akka islaaminaan kun guute ahkaamni diinii akka inni guute Rabbiin Qur'aana keessatti dubbatee jira. Rasuulli Rabbiis alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti maal jedhani? Man ahdatha fi amrinaa haadhaa maa laysa minhu fahuwa raddun. Namni islaamummaa kana keessatti waan haaraa tokko namni fidee baasa wayi namni baase fahuwa raddun, wanni kun isarratti deebifamaadha, irraan qeebalamuu jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa biraa keessatti illee wayyaakum wa muhdathaatil umuur, lubbuu keessan fageessaa waan haaroonfamaa diin kana keessatti waan guyyaa keessa dhufurraa waan akkanaa hojjechuurraa argamsiisuurraa lubbuu keessan fageessaa jedhan. فإن كل محدثة بدعة، wanni guyyaa keessa dhufu hundinuu bid'aadha jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kulla bid'atin dalaala, wanni bid'aa jedhamu hundinuu mujallina. Bid'aa gaarii bid'aa badaa wanni jedhamee qoodamu kun hadiisa keessa illee hin jiru, Qur'aana keessa illee hin jiru. Warri bid'aa kana bifa kanatti qoodanii wanni akka moolidaa kun bid'aa bareedaadha warri jedhan dogongoratti galanii. Rabbiin jaraa hubachiisu inni kun dogongora. Hadiisni akka wanni hundinuu bid'aa ta'e ibsee jira. Qur'aanni illee akka diiniin kun guute ibsee jira. Jarri yeroo bid'aa kana qoodan wanni jarri hadiisa wayii fidatanuu hadiisichi illee ragaa jaraaf hin ta'u, jara irratti ragaa ta'ayyuu man sanna fil islaami sunnatan hasana hadiisa jedhu wayii fidatu. Namni islaamummaa keessatti karaa bareedaa karaa godhe mindaan isaaf jira, inni mindaa argata. Namni illee isa hordofe mindaan nama isa hordofe illee isaaf ni ta'a jedha. Namni immoo waan badaa wayii karaa godhe immoo wanjalli isarratti taa'adha, wanjala argata. Akkuma kana namni yeroo isa laalee isa hordofee illee waan sana hojjetu sababa namni hojjechuu sanaaf illee wanjala ni argata. Hadiisa jedhu ragaa godhatu. Hadiisni kun immoo ragaa ta'uu hin danda'u. Maaliif ragaa ta'uu hin dandeenye? Namni islaaminaa keessatti waan gaarii karaa godhe man sanna sunnatan hasanaa jechuun wama islaaminaadhuma keessa waan diinii keessa jiru namaaf fakkeenya ta'anii nama agarsiisuudha. Fakkeenyaaf biyyi sadaqaa kennataan jiru. Sadaqaa jechuun sunnaadha, karaa ergamaati, sunnaa hasanaadha. Akka namni sadaqaa kana kennatuudhaan nama kakaaftee kennaanis haa ta'u afaaninis haa ta'u kana sunnaa hasanaa jechuuni. Sunnaa sayyi'aa jechuun immoo waan shari'aa keessa hin jirre wama badaa wayii waan akka bid'aas haa ta'u maasiyaa garaagaraas haa ta'u wama diinii keessa hin jiraanne immoo fiddee karaa gootee namni sirraa kan ilaallatu gochuun kun immoo sunnaa sayyi'aa karaa gochuu jedhama. Kanaafuu jennaan bid'aa diinii keessa jiru qooduun hin danda'amu. Ragaan Qur'aana irraallee wanni nuu kennu hin jiru, hadiisa irraallee wanni nuu kennu hin jiru. Kanaafuu jennaan waggaa keessa wal ga'anii dhaloota ergamaa kabajna jedhanii wal ga'uun akka shari'aa keessa hin jirre hubachuun barbaachisaadha. Deebi'ee wanni kuni bid'aadha osoma jennu wanni achitti hojjetamu wanni haraamnis wanni biraa
baay'eetu jira bakka hunda dhibuullee danda'a bakka garii jechuudha wanni ikhtilaaxa jira dubartiidhaan walitti makachuun shirkiyyaata garaagaraa illee hojjechuun bakka hundallee ta'uu dhabullee bakka garii jira jechuudha kanaafuu waan akkanaarraa of eeggachuu qabna rasuula yeroo jaallachuu jennu ajaja isaanii jala butamnee waan isaan irraa dhowwan irraa dhowwamnee jechuudhaaniyyee jaalalli rasuulaa ibsama malee isaan faallessuudhaan jaalalli ibsamu waan ta'eef dogongora akkanaarraa fagaannu wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh